Sumayaa marachaa jirti. Maracha qaaxii qabsiisaa jirti. Hawwiin Sumayaa dullattii tana maalii tana Hawwii si jamar tokkoffaa Sumayaa arrabsuun qabdu. Tokkoffaa maal ni hojjette Hawwii Sumayaa arrabsuun qabdu. Atillee geettee dulloomuu dandeettaa bara umriin kee akka kakkatti si nambisu jechuudha. Garuu immoo Sumayaa fi Roza akka barbareetti nakanitti akkatti itti rakaa jirti. Sababni isaa maaliif yoo bitti way jaalala saidoo kiyyaa jette yaa rabbi kee. Hin qammafne yette warri qammase hin kijiban malee hundi isaaniitu Sumayaa nama warri qammase warri saidoo qammase hin kijiban malee hundi isaaniitu ni maraatan jette intala afaanumarraa fudhatte intala saalfattu animal way gudi rabbi Hawwii hin saalfanne bar saidoo kiyya warri qammase hundinuu hin jaalannu jedhan malee hin jaalatu way jaalala saidoo saido kiyya lubbu kiyya kenna yatte ka ya rabbi kiyya gubata huna maka Roza fi Hawwii wayni sena un amma ka Roza Sumayaa ni meti debiti amma ka sena Roza amma ka sena Hawwii jette Roza le maka dofta jirti ya Allah ya ilahi maluma kadi bu adema ye maluma dufa adema warrumti saido qammase jette bar qammase Jole ma gulana motu kafe si harka fudhata Hawwii warrumte hafe si harka fudhata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayya keessanii jira kanuti leewona kenne jiraachu wana gumjuru har Hawwii Hawwiitiin dhufne Hawwiin akkuma beekamu saidoo kiyya shablaa kiyya xaafaashee kiyya maarii kiyya widdee kiyya jette ka ya rabbi kiyya way jaalala isaa way mi'a saidoo jette ka warri darbe jette warri saidoo dhiisee deeme seenayuun amma ka ya rabbi kiyya akka Sumayaa akka Roza akka Ayyu way jaalala saidoo way mi'a saidoo jette saidoo anaaf isa du'aa malee jiruun konkoma rabbiin jechuudha gargar isanin baase ani si deeggara maaliif warri deeme quufee deeme mitiiree warri deeme barbaannu jedhee deeme jettee bar hundi isaaniitu hin kijiban malee akka jechuu barbaade buleen kiyya maaliif muna akkana jetta jechuun keessan hin oolu Hawwiin dhuguma intala qaruutee dhugaati maaliif isin jedhe yoo jettanii Hawwiin wanni akkana godhattee maraattee viidiyoo waraabduu fi arrab tokkofa Sumayaan hin arrabsite lamaffaa Rozan ayxee mana isiiti hatte jara kana lamaan akkatti maraachuuf jaalala isaa mi'aawaa isaa maali isaa saidoo kiyya jinni yoo kiyya maxxana biyyo kiyya wanni isin jettu maaliin isin galee beektu likki saidoo ni jaallatti haa jennu ni jaallatti dhuguma garuu ummata kana seen tokkoffaa Sumayaa irrallee Roza seenessuuf Sumayaan har'allee yoo deebite rakkoota kan qabu Sumayaan bal'aanaan jettee jamaa sirallee arrabsuun qabdu amma ulee Sumayaa ayyuu maqaan iseenuun Hawwiin ulee dhuguuf deemti maaliif yoo jettanii Sumayaa arrabsuun qabdu dullatti kana ittiin hin barin saalfattu dullatti kana mala kophaa waraabdessee viidiyoo saidoo miran jiru dullatti kana akkamitti niitii isaan gafaasin dullatti jettee arrabsiti kabajan qabdu tuni saakkan algattarayyuu jenne mala jedhee osoo adabadhu taa'e bal'aa taate jenni taate maaltu nu galchee miti iji keenya ta'a arga garuu akka nuti ilaallutti iji keenya ta'a arga goba ziyaate dheetti hedduu takka namatti toltaa bara dhugaaraan bidbachuuf garuu Hawwiin immoo ani baay'ee takka na jechoosti harakaan isii akkaataan itti harakaata isiin gootu haasofni isiin itti haasoftu akkaataa isiin itti ashqabbattu bakka saggata jedhan san irra jirti isiin Hawwiin bakka baay'ee matti tola jechuun isiin amma akkuma jedhu kana Roza fi Sumayaa gubuuf malee wanta miti Roza ma Sumayaa aarsus Roza ma Sumayaa gubuuf bakka akkana godhatti haa gubatan ka maal goonaree jarri ofii deemanii keessattuu teenna sun jechuu teenna maaltu teenna godhe kinese Oromoo teenna wayne Roza seena unamma dhugaa rabbi intalli diimtittiin isin gugubaa jirti dhuguba isin gugubaa jirti Hawwii jechuudha Hawwiin istaayilii beeyti muudii beeyti fakkeenya isin wanni akkana godhattuuf wanni waa'ee saidoo faarsitu saidoon jaalala beekaa lubbuu kiyyaa ruuhii kiyyaa ija kiyyaa kennaaf lubbuu kiyyaa yoo jettee mitiire maaliif yakkasetti isinii hagalu ammata kiyyaa gugubooti jirti jaratti warra gatee deeme hundinuu bar viidiyoo nama ilaala garuu qurxanyaan goobazeen jechuudha ayyuu qofa jechuudha ayyuu qofa wayne Hawwii
bakka hedduuta kana namatti tolti harakaan isii jechuudha. Ammallee immoo mucaa qanoon jechuudha. Qanoon ani hawwii jaaladhee jira jedhe. Wayii qanoo miskiina kiyya. Saidoo irratti hawwii jaalatta. Saidoo irratti hawwii jaalatta. Hedduu namatti tolti hawwiin jechuudha. Harakaat isiitu namatti tola. Harakaan isii hedduu takka namatti tola bakka. Dhiironni waan tokko amaloota beektan malee shamarran jechuudha. Dhiironni dhala akkana kana jaalatan. Dhala istaayilii beektu, dhala muudii qabatu beektu, dhala dhaabdeessi gurgurtu hin jirti mitiire. Dhiirri warri dhiiraa dhugaa rabbii isiniin jedha. Hawwiin muudii hunda beekti. Akkaataa hunda galabbattee beekti. Amma Sumayyaan qaruuta jennaa miti. Sumayyaan qaruuta garuu hawwiin moodii sirriitti beekti. Bakka harakaata jechuun beektamanii afaan araba sanii harakaata san hawwiin dhibbatti beekti. Haasaa isiitti irratti ilaala tokkoffaa haasaa hawwii ilaala. Haasawni hawwii bakka akkam akka jedhee isinitti mun beeku bakka dhiirri dhala akkanaa fedha. Dhala akkanaa baay'ee jaalata. Hedduutu jaalata dhala akkanaa jechuudha. Maaliif injiraa miti akka namatti injiraa miti bakka akkanumatti si hawwatti. Gaafisiin harakaata gootu, gaafisiin akkana godhatu, gaafisiin maal gootu, gaafisiin bakka wantoota haasaa keessatti haasoftu, bakka istaayiliin isiin gootu hundumtuu baay'ee nama hawwata. Dhiirri alaa akkana irratti duuti. Otoo saidolleen fuudhuu baate dhiira jabaatu si fuudha jechuudha. Atima harakaata gootu jechuu dandeetta. Amaloota garaagaraa qaba ilmi namaa kun jechuudha. Amaloota uumamaa fi amaloota guyyaa keessallee hin qaba. Fakkeeffachuu yookiin immoo fidachuun hin jiraa miti namarraa fakkeenya waa fudhattuuf haasaasan akka nama sanitti haasa'e bakka harakaan akkana sirriitti jira. Isa kana mootuyyuu namni dhiirri jechuudha dhala akkana kanammoo sirriitti jaallata. Dhugumaan isin jedha. Amaloonni dhiiraa malee dhalaalee takka ka cal'isa yookiin immoo haasaan adaba qaban kadeeman maal qaban akkasii jaalata. Dhiironni tokko immoo dhalaa furdoon taane, qal'oon taane, qal'oo maralleen taane jiddu galeetti ka yoo deemtu bareedu ka ijjanna karaa harakaata garagaraatu jira mara. Uffannaa isii, dibannaa isii, harakaata deemsa isii dhalaan keessumattuu dhalaan dhiirri jaallatu gadi qabiinsan dhibbaan dhibate dhalaa akkawweeti. Maalirraa isiniin jedhu fuula isii odoo hin taane guutuu qaama isiitirraa. Fakkeenyaaf qaamni isii jiddu galeessadha. Mijataadha. Bakka injiraa miti kun akkanumatu gaafa laaltan hawwiin mudhiin isii bakka baay'ee bakka injira. Amma fakkeenyaaf namni tokko furdaa keessa bushaa'u jira. Tokko immoo furdatee kan bareedutu jira. Harakaata akkasiiti. Dhiirotaaf jedhee beekaa nama. Kanaaf saidoo taate na fakkaata. Taateef na fakkaata. Saidolleen ka si jaaladhaa si du'aa jedhee gadi ba'ee dubbatu baatullee dhibbumaan dhibbatti isii hin jaallata. Hin jaallatti dhiirri dhalaa akkanaan jaallatti dhuguma. Musliima ta'e, kiristaana ta'e, jaarsa ta'e bakka namni kamiyyuu istaayilii akkanaa bareeda. Maaliif tokkoffaa yoo uffattee deemtu waan feeti daboo yoo uffatte jechuun waan biraa dhiisaa daboo yoo uffatte dhalaa akkana irraa bareeda. Amma shamarran keenya fakkeenya mana namaa dalaynu qaamni namni tokko fufurdaa jira namni tokko garuu mootuyyuu qaamni keenya kun hin jiraa miti uf gadi hin dhiisinaa jechuu barbaadeeti yaada kiyyarratti bakka hin jiru kekeef jechuu tokko uumama tokko mootu uumamaan kan nyaatu hin gabbanne minaamin hin jiraa miti waan akkasiisu garuu mootuyyuu ka istaayilii ofii kan sheepii ofii kana dheeguun jiraa miti akkasi isinii galee kanaafi isiniin jechuu barbaadu hojjettoota kabajamtoota kiyya waniin isiniin jechuu barbaadu kanuma maaliif qaama keenya eeggannoo gochuu qabna nyaata hoo nyaatame nyaata gogogaa nyaachuu ruuzoo nyaatame torbaanitti al tokko jechuun warri mana arabaa dalaydan rakkoon qabu hojii keessaniif isin harka jigaa waan ta'eef garuummoo maal godhuu qabdanii eeggannoo cimaa gochuu qabdan otoo umrii keessuun hin kufta otoo umriin keessuun hin karattaafta hawwiin amma maashaallah tabarakallah isin jedhe jira baay'ee bareedduudha baay'ee baqa haalli isii sheeppiin isiillee waan hundinuu harakaanni haasawa isii baay'ee das baqa isa das nama jedhuudha dhuguma isin jedha akka hawwii kana ta'a
akka hawwii kanatti bakka uf eeggannoo cimaa godha. Senegalee amma fakkeenyaaf Rozaan dubartii bareedduu turte. Appostoo isii jedhamta san garuu rakkoon isiin qabdu rakkoo Rozaan qabdu nyaata baay'isti. Nyaata dhalaan nyaata baay'istu burcii itti guddataa sheepiin qabdu bakka injiraa miti ta'uun qabdu. Sheepii isii eeguu qabdi. Ispoortii hojjetuu qabdi. Hojii tokkoon qabdu amma fakkeenyaaf Rozaan jechuudha. Ispoortii hojjetuu qabdi. Ganama bakka injiraa yookiin borcii jechuun fakkeenyaaf hamma namni borcii qabu galgala gizee fagoo biraan naqoo madaala. Mana isaa keessa ciisee harka keenya kana laala. Luka keenya kana gizee 10. Manuma keessa teettee jechuudha. Fagoo biraan naqni ispoortii hojjetu warroonni furguddaa manuma keessa teessanii luka keessan akkatti gizee 10 deebisa jechuudha. Ammallee akkasumatti injiraa miti kanaan gizee 10 buutu yookiin gizee 5 hin dandeettu waan ta'eef yeroo hundumaa galgala hamma dandeettetti qaamni keenya borciin keenya suni deemetiniin badaa deema jechuudha. Malee Rozaan dhalaa bareeda dhugaati. Dhugaa ishee hawwii dabsatti. Maal dhugaa dubbatu maal wannan qabdu firummaan kuttu yaani akkas ta'uu qaba. Akkasitti of eeggannoo gochuu qaba. Deebi'an mallee dhalaan yeroo hunda caammaa kiftii diratee deemtullee miti sirrii miti qaama keenya wannoo keenya keessatti galgala ganama deemtee sa'a 3 lafa dheeraa caammaa ispoortiin jiraa miti yookiin immoo caammaa shiffinii diratee lafa fagoo deemuu qabdi. Amma fakkeenya warri shabatii shaxat godhaa deemu kuni suuta ijjataa deema bakka gaafa deemu suuta ijjataa deema. Garuu immoo fakkeenyaaf dhalaaleen tokko caammaa shiffinii kana diratanii lafa fagoo katamaa kana keessa bakka injiraa miti odoo taa'uun hin deeman zuuraa katama fakkeenyaaf amma zuuraa katama fakkeenya odoo hin taanetti iddoo tokko lafa fagoo manarraa qabanii hanga eessaa maaliif hanga tokko wanta hin fida jechuudha. Hir'ina isin jechuu barbaada ani viidiyoo keessumarratti dhaaba ani ugaa isin jedha guyyaa tokko eessarraa fakkeenyaaf boolee isarraa kaanii boolee caafirraa kaanii. Boolee caafirraa kaanii boolee kinoo asuma caafii booleetirraa kaanii maatti wayii warri biyya keessaa achirraa kaanii hamma eessaa deemne caafii kinoo asiin eessa jedhamaayyuu yaa rabbii kiyyan. Ani beeku maqaa isaa daangaa jechuun daangaa dhumaa gini maaliif gaafa deemtu qaama keetiif haalli bakka qaamni kee baay'ee yeroo galte qaama kee dhiqattee gisee raftu bakka bultuuf hin beektu bakka qaama keetiif ispoortii ta'a deemuun bareedaadha.